bannu sanyiin bannirraa dhalanne eeguma Yesuusitti amanne sanyiin bannirraa dhalanne eeguma Yesuusitti amanne. Qulqullina sagaleetiif ammoo dhiifama jedha. Iirfoonii fayyadama sagalee qulqullinni isaa gadi bu'aa waan ta'eef. Kutaa lammaffaa asitti haafufnu yeroo darbe fayyinna keeti eeggadhu fayyiteerta fayyinni keeti haa eeggamu isa jedhu ture. Har'as kutaa san itti fufna. Kutaan macaafa qulqulluu yeroo darbe dubbisne wangeela Yohaannisiitiif ergaa Yohaannis isa jalqabaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 5 lakkoofsa 24 3:18 fi ergaa Yohaannis jalqabaa dubbisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a erga gooftaan nu barsiise barattoonni itti fufanii gaafa hojii jalqaban waa'ee fayyina keenyaa maal jedhanii barsiisan. Akkaataa yeroo ammaatti haasamu kana immoo fayyinni keenya murtaa'aadha yookiin amanamaadha yookiin beekamaadha isa jedhu haa dubbisnu. Walumaan ariifannee macaafis dubbisuuf yaalla. Macaafa jalqaba dubbisuuf yaallu inni asii baay'ee kun Phexros boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 24 haa dubbisnu. 24. Okay. This one. Ergama miti irra isa kana jechuudha. Nuyi cubbuu jalaa duune qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Amazing. Iddoo kanaa yoo na hubadhume inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baate. Cubbuun keeti sirraa fuudhamuu isaatu jalqabamuu qabda. Macaafa kasin jechaa jiru gooftaan cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannoo irratti ol ba'ee jedha. Maaliif? Sababni isaa nuyi jallina jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf gatii isaa kaffalameedha. Akkamitti gooftaan nurkaa fuudhee fannoo irratti ol ba'ee jechuudha. Kana duwwaa miti. Madaa'uu isaatiin isin hin fayyifamtan. Gooftaan madaa'eera isin ammoo fayyitaniirtu. Laaltee? Gooftaan madaa'eera isin fayyifamtaniirtu. Jala isin muruu barbaadeeti. Madaa'uu isaatiin hin fayyifamtan jechuun ni fayyitan jechuu miti. Fayyuun kun dhumeera. Hojiin jiru amanuu keet duwwaattu jira jechuudha. Ingiliffa isaas ilaaluu dandeessu. Isa kana jechuudha. 24 dubbisa. Maal jedheera? Should live to righteousness. Cubbuu jalaa duunee being dead to sin. Cubbuu jalaa du'uu keenyaaf qajeelummaa jiraachuudhaaf gooftaan cubbuu keenya harkaa fuudheera. Sanduuqaa miti. By whose stripes you were healed. Madaa'uu isaatiin isin fayyifamtaniirtu. Gooftaan madaa'eera mitiira fayyiteerta jechuudha. Amanuudha hojiin sirra jiru. Isa kana Phexrosin nuuf barreessa. Hawaara Phaawulos immoo maal jedhee barreesse hujumaan haa laallu. Obsaan daqiiqaa muraasaa yeroon fudhadhu. Efesoon boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 5 haa dubbisnu. 5 jechuun isa kana. Maal jedha? Nuyi irra daddarba keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru gaafa gooftaan hin argatin gaafa amanin jechuudha. Utuma jirru inni warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe. Nu godhe osoo hin taane warra Kiristoos wajjin jiraatan nu godhe darbeera jechuudha namichi. Isin ayyaana waaqayyootiin fayyifamtan. Fayyiteetta yaa obboleessa. Fayyinna keetii kana immoo eeggadhu.
waan biraatti jechaa hin jiru. Yeroo bara amma jiru kana keessatti cherchiin baay'een fayyuun namootaa gara fuulduraatti dhufa jedhanii barsiisu. Fayyuu ati amma fayyita gooftaan ልጅ ያለው ህይወት አለው jedhama malee ህይወት ይኖረዋል hin jenne macaaf rakkoo amantiin bira jira amanuu dhabu sababni isaa hojii keenya ilaalla macaaf ammoo hojii namaa osoo hin taane humna waaqayyooti ka barsiisu ingiliffasaas wal bira gaddee ilaaluu dandeessu jala muree maal jedheera ingiliffisa ilaalme by grace you are saved badhaadhichaan fayyitaniirtu jedha ni fayyitu gara fuulduraatti miti you will save in jedhu yookiin you will be saved in jedhu osoo jedhetu gaariidha garuu hin jenne amantaan obboleessa amantaan macaafa qulqulluu beellamaatii miti gara fuulduraatti amantaa fayyita jedhamame nama beellamuu miti guyyaan fayyinaa ammaadha xumuruun dura lakkoofsa 8 siin haa dabalu maal jedha lakkoofsa 8 isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan dhumateera yaa dhumeera eenyuun kamiyyuu dhufee dudduba si deebisee waa'ee fayyuu keetii akka ati shakkitu akka ati fayyamuun badeettee of shakkitu si godha taanaan biraa jiru isa hojii yeroo keetiin gubiin biraa deemi yeroo keetii macaafa hojiin gubu innaan xumuraan inni immoo kenna waaqayyooti malee gocha ofii keessaniitii miti waati fidduu miti inni kenna waaqaati waaqatti nuuf kenne gooftaan nuuf ergee waaqatti fayyina nuuf kenne isa jedhu baay'ee galatoomaa kutaa sadaffaa isaa wal wajjin ilaaluuf yaalla yoo waa haaraa irraa baratte laayik godhii sheeris gochuun dandeessa